ati garuu fudhattee mana keessa akka barbaadde ishee wajjin taate Tuffiin dulluqum malee ni coo ani bar xiqqaatu guddatu jaallee kan ture bar. karaa mana keetii illee hin beeku isheen garuu ishee akka barbaadde mana keessatti wajjiniin tacamaallaqaa ol ta'e dhuftee na bira leeyyoof to'ati. Namaan jaalachaa ture garuu nama inni siinaa keessa jiru jetiin kabajuma siiti. Guyyaa tokko illee mana kee dhaqee hin beeku jechaadha. Yeroo xumuraatiif fuula kee dhaabbachuu deema. Akka barbaadde ishee wajjin halkan keessas ta'e guyyaa keessas ta'e akka barbaadde ishee wajjin taate. Maal jechuu? Hangaarraa badee amma dhufee. Aarsee maara biijii nu dhiisa qaamaan tannaafee ni cooyi duutu bada. Maaliif addaan baasii isaan lamee maaliif addaan baasii? Bagan si tuffadhe farree akka si tuffadhu situ na godhe. Amma maaf na waamtani maaf na fiddeet. Jaalalaatiin fuula kee dhaabbadde ammas. Farree achi narraas gadhu. Nurraa. Iya. Mal. Naan dubbisa kamaa inni maal narraa barbaadde? Barsiifa. Ishee dubbisaa naa jecha dubbisee. Nagadhiisa. Ishee dubbisa. Ati nama hojjetan mun beetu safarree. Yoo fidee ruktuun laan beeku. Ani kan yaada si eegeef michoota na fidiris ni jenneen. Boo maali? Amma gaasitti nurra. Boo sanii migaa. Haata sanii ni nakata inni nu maal dhufeewu? Maal dhufeewu? Amma laallamna. Isaan naa beekaa bakka itti deemu. Laa miti mitaadha wanti. Anaa miti mitaa. Si fidee dhufeemi. Arsee ma bakka. Maa fidee dhufteewu antu walitti fayyisuu hin danda'u. Hangaarraa badee amma dhufee. Bakka arsee maadii si targaggeera. Nama wajjin deemtu siin bireetu bakka. Waan biraa irraa barbaadi mucaan kun waan biraa Maaf na waamtani amma waan biraas biratti waliin takaraakariidha dhibba mataa keessanii amma maaf na waamtani maaf na fiddeet. Maaf na fiddee. Annichu. Farree achi narraas gadhu anaafati deemuu waan deeman bakka kana natti. Koi siin dubbisuu Kanaaf fedhanii na waamteet. Boo annaa sanii waan kana namoota hedduutu anis bayitaa bayitti iyyuu jira. Ammatti Ijoollee kana addabaa fi naannoo geessu jira. Seqaayee qamaa dabaasii naa gaabii xiyyaa'oo mee aanaa deebisu miti aanaa deebisu. Arsee maara biijii nu dhiisa qaamaan tannaafee ni cooyi duutu bada. Maaliif addaan baasii isaan lamee maaliif addaan baasii maaliif barreessi diraamaa san maaliif isaan lamee maaliif annaa biiniin dalagin diraamaa san maaliif annaa biiniin dalagin isaan lamee maan dalagin. Diraamaa duuba bakka wayisi biisuma waliin akka bakka achirratti kan daayireektaratti hojjetu. Diraamaa san inni annaa biitii barreessu ni danda'a. Maaf na amma kana waa'ee kana haasa'uuf na waamtanii. Meeyos mee nama osu beekama lama afuus mee. Bakka adiisi bakka. Anis fidee bar. Angilmaa nagaree hojjaa akkanatti hin tanfaa bakka. Bakka arsee maadhiisi. Annichu. Farree ati anarraa achi narraa qabi kan isa asi duukaa haasa'uu barbaadu farree si duukaa. Jaalallee keetii bar. Dheeraa jaalallee ammariif jaalalli si gala. Fakkeessite kaa bakka si biraa deemte achi qodaana gootee farree amma na dhiisi bakka. Jaalallee dhaggeeffadhu mee na dhaggeeffadhu. Farree Yeroo xumuraatiif fuula kee dhaabbachuu deema. Annichoo. Ni shoonofte garuu. Ni shoonofte hin gaabbita. Hin gaabbita. Dhugaa rabbi kaleessa na darbitee kutte. Arraas ammoo. Biyyi bakka suutee dhiisi malee. Hin gaabbita. naatu kutee naatu dhiisee ni kutee. Anna. Amma akka barbaadu yaada kee itti ibsi atis. Tuffiin dulluqum malee annichoo ani bar xiqqaatu guddatu jaallee kan ture bar. bagan si tuffadhe farree akka si tuffadhu situ na godhe waan ta'eef kana booda ilaali sitti mumite ansi wajjin haasa'uu hin barbaadu jechaadha. Murtoo mataa kiyyaa murteeffadheen jira. Kanaafiyyuu dhuftee na Annaatti jeeqin. addee suuta gee. Itti haasa'uu hin danda'u. Dhaabbattee itti addee. Arsee maan na dhaggeeffadhu shi anaasoo hin bar. Farree ati akka barbaadde taateetiyyuu jechaadha. Anaafati qoyme waa tokko si gaafadha. Gaafa olii wajjin turre. Karaa mana keetii illee hin beeku shi garuu ishee akka barbaadde mana keessatti wajjiniin tacamaallaqaa ol ta'e dhuftee na bira leeyyoof to'ati. Akka barbaadde ishee wajjin halkan keessas ta'e guyyaa keessas ta'e akka barbaadde ishee wajjin taate. Maal jechuu? An gaafa naafati walii wajjin turre guyyaa tokkollee mana kee dhaqee hin beeku jechaadha. Qaanii guddaa waan ta'eef hin dhaqu kaa. Ati garuu fudhattee mana keessa akka barbaadde ishee wajjin taate amma illee iyyoftuu dhufteetiyyuu. Dammoo waan biraa yaadu jirta sitti waan biraa yaadu jirta. Sirriitti yaada kaa halkan keessa mana keetii maal gooti durbii ta'u. Kanaafiyyuu amma dhuftee bakka allaayifii kiyya jiraachuun barbaada. Seeraan jiraachuun barbaade kanaafuu dhuftee nan jeeqin farree. Sinjeeq. Fakkeessitu deebitee booda dhufuu ishee nafu ishee farree kiyya jettee dhufuu ishee nafu. Kan darbe darbee jira. In barbaadu. Wanti si fidee hin barbaadu. Ani laa farree arrasa macarashaa ishii dhaggeeffadhu ishii kanaafuu na dhiisi bakka. Amma anaacha waan takka godhu. Ishilleen ka dhufteef yaadni ishii eegasii jijjiirame malee duraan viidiyoo dalaguuf mana bira dhufti malee eegasii yaada jijjiirrate. Akkoo yaada jijjiirra diraamaan sun Kan iyyuu waan isheetti deebina. Dhimma biraa walitti qabna naaf ishiin. walitti hin qabda. Erga ati
Lafa mana kitti asii gasheetti akka barbaade Jaappooniidhaan wajjiniin taa'aa oolte amma immoo dhuftee as biratti farra illee yooftuu kun qaanii guddaadha bara amma dhuftee as biratti afaan bantaa. Jaalala keessan gidduu namootatu gale. Annaaf gala. Umaa tokko namoonni mee hundi keessan iyyuu dhaabbadhaati ilaalaa mee wanta jiru kana. Wanti si fide akka fara. Baqa kan si fide namoonni bakka siitu adda baasee maal naan jechuu jiraatan. An sababa saniif si fide malee. Ishi amma na dhaggeeffadhaa hundi keessan iyyuu. Na dhaggeeffadhaa amma simmettee naa seenaa amma eegga darbee booda dhuftanii as biratti walitti qabamtanii naa seenaa atis eegga darbee booda dhufte miti kanaaf eega darbee booda dhufeera mucaan kun gaafa owwaa sin salaa dhufe waliin fayyitan tananii beeku. Amma isa waa'ee isaadhiis kan maarsima waa'ee siibii xiyyaa jettu dubbadhu qaba bakka lolli keessa waan qaba. Dhimma hojii qabdaa kun. Yaa inte so. Dhimma maaliif irraa qabaa si kabajee dhufee jira amma walitti ni gina bakka naa Islamaa dhaggeeffadhaa. walli isaati. Atis yaada kee yoo hojjetoon fadhillee itti. Yaadi kee maal beektaa? Jiraan si hojjetoon fadhillee. Kanaan dura farri kadhadheetan ture wajjiniin deebi'uuf waan hunda dhiiseetan jechaadha. Waan baay'ee dhiiseetan jechaadha. Bakka godhu akka barbaade godhu waan hin jaalladhu fedhee dhiiseen jira jechaadha. Gaafa inni ishee wajjin akka barbaade ta'u dhiiseetan dhaqeetan jilbatti kufee karaa irrattis ta'ee sattuu ta'ee kadhachaa ture. Amma isheen biraa deemtee jennaan maal gochuu na bukkee dhufa. Akkamiin inni isheen na biraa deemtee fiiti. Akkamiin inni amanuun qabu bakka silaafuu farri si amanuu hin danda'u ishii ati maal beektaa? Farri dhugaa rabbiin siin jedhati baalageedha bakka. Si galee miti? Cirrash na rabbisa. Baalageedha. Maal beektaa? Ani guyyaa tokko Cirrash na rabbisa. miira wajjiniin jalqabdanii siin fuudha mana koo si gashee. Baalagee naan jettee na rabbisa. Bokkaa keessa akka barbaadde olii wajjin taa'aa oolte mana keessa akka barbaadde isaa wajjin taa'aa oolte ishee wajjin taa'aa oolte amma immoo dhuftee meenaa deebii ishee sirraa. Dammoo yoo deemu barbaade silaa beektu Samiir hojii laayifii eegalu deemte Samiir siin jaallee jira. Marii biraa qabda. Ani eenyu wajjin iyyuu. Marii biraa qabda. Dhagaa jira. Viidiyoo maamee si dhufee waan siin jedhe Isa jira. akka barbaadde taasisuu dandeessa farree. Okay. Ati waan arra durbii tokko yoo dhufte. Wanni itti jirtuuf naaf galee jira. Durbii tokko amma dhuftee jennaan ergixanyaadha ana wajjin jira miti na dhiisee immoo dhaqeen ishee Nura. suusumadhee ishee wajjin taa'ee. Maamee Samiir. Maamee hojii bira dhaqeeti ani cuun jaalletti Bakka machi. Samiirii mi bara. Samiiriin waan siin goonee baras biratti. Abbaan badii Samiiriin maamee jalqabaa kan sitti maamee ture mi. Garuu ani cuunis waan kana harka keessaa qabdi. Maamee na Fadhiisiiti gocha isiin yoo fadhuu baatte. dhugaa dubbachuu. Kaameeraa duuba baay'ee Eski yaadura maamii minamni jechuun dhiisiiti badiisaa laalime. Badiisaa laalime. Ani beekara kan. Ammas biratti maamee maaloo jechuun dhiisiiti duraan dursitanii. nama biraa Yesuus. waa'ee nama biraa nasiin anu naqatu bakka Eski na dhaggeeffadhaa mee hundi keessanii. Inni bakka adda Afaan qabadhaati na dhaggeeffadhaa tokko dhaggeeffadhaa. Kan duraan dursee balleesse sadha. Siniif gale miti? Ishee wajjin ta'e akka barbaade amma dhiiseen bakka ammas biratti nama biraa wal jala gochuu miti maammeedhaa Samiiriidhaa miti. Kan balleesse eenyudha isuma mataasaati. Ishee wajjin akka barbaade mana Bakka ani cuun dhiifama naa godhi dhiifama. Dhiifama naa godhi bakka asii. Inni iyyisoottee kaameraa hundarratti fakkeessi nama fakkeessa Ani coo. Nin gaabbita taami. Kana booda moo? Kana Ani booda. coo Naga dhiisii amma as biratti iyyuu bakka akka durii miti ani. Iyyuu dhiisee dhakaa fi laphee kiyya dhakaa godhee jira. Kanaan booda anaaf akka walitti hin deebiin. anatti kacha kan ta'e. Ani coo. An nama baalagee akkasiin barbaada. Bakka farree na dhiisii. Maan beektaa ani siif jecha waan baay'ee ta'ee jira ishee sii galee miti? Annaashi. Bakka dhiifama naa godhi siin jee balleessaa kan. Dhiifama achi maal ta'e? Dhiisii malee booriidhaan Siin jaaladha ani coo. si amanuu danda'u si amanuu Siin danda'u. jaaladha. Amanuu ni danda'u. Ishii bakka dhiifama mirarra. Amma jilba kiyya irratti kukkuftee hin fakkeessin. Ka ishii fakkeessituu Dhiifama naa ta'e. godhi ani coo. Jilba kiyya takkasitti akkan kufneedha. Hin fakkeessin bakka Immoo kaameraa jaalalaa irraa fakkana si kana dhuftan barummoon ni isheen hojjeta. Garuu nama akka kiyyaa harkachuun jiraatu. Maani moo akka nama Samiir immoo yoo na jaallanne caale asiif. akka nama jaallanne na gootee na caccabsitee eegganni na akka nama jaallanne akka nama namanne na gootee na caccabsitee kaatee dammoo illee yaaftuu amma dhuftee asitti gadi kuftee su kan fakkeessitu. Ani coo keessa kiyyaan. Keessaanis jaaladhan. Dhugaan si jaalachaa jira. Osoo na jaallatta taatee jechaadha tu na jaallatta taatee suuzii wajjin mana galfattee akka barbaadde wajjin dhinguluftu shi. Amma Adeessa suuziin miti? waa'ee suuzii as taasisuun qabu. Naasi sammuu kiyyaa fi yaaddaa turtee jechaadha. Kanaafiyyuu amma na dhiisi bakka ndee na dhiisi. Sinitti mee miti? Sinis jechaadha kabaja keetiin dhufee laas bira miti? Kana caala. Umaa tokko piliis naan jedhu sii galee miti? Dursa na dhaggeeffadhu yoo siiftee itti deebita. Ammas namni si turkisu hin Anna jiru. tokkitti tanaanaaf jedhe. Doongorri uumame jechuun namni doongorri hin jiru. Ilmi namaa Waa doongorri. tokko kana booda laal hunduma isaaniitti nani maa dhaggeeffadha hunduma keessan jechaadha. Kana booda farree wajjinis waliin deebi'uun barbaadu. Ani bakka viidiyoo mataa kiyyaan dalagadhaasaa wajjinis walitti deebi'uu hin barbaadu. Gora isaa beekee dhiifama nama gaafachuun Boris maamilta kanarra qofa miti bar. Boris kun waan biraa dalagee anaan wanni na jedhaa bar. Si garuu qo'isaaf qofa yaadduu anaaf yaadamuu qabu.
si ani jiran amma garuu Naa yaadanii namicha fakkeessaa kana biratti naan fiddanitti deebiinaan jettan namicha fakkeessaa raaban. Bakka na rabsin. Fakkeessaa. Na rabsin bakka. Ansi waa tokko kaameraa fuulduratti akkasii. Bakka na rabsin. Jaaltiin na raafin malee baala keetti na rabsin nama fakkeessan hin jiru. Bakka. Sami baatanii coo bakka jaaltiin if keessa si baasee. Argite. Sami baatanii. Ana siin kabajee tan nama kabajaa bana fiddee. La. Ani coo dhaga nura dhugta goota galee. Jaalti dirqaman taatu. Bakka. Arsi mana bala. Wanti kan Mira keessa baay'ee. ani miila irratti kufeeti. No, waan hafuutti. Ammas girgirrii guddaa uumaa jira kaan namni dhaga'uuf dhaga'aa fi girgirrii guddaa. Dhaggeeffadhu. Akka namatti beekanatti. Itti na jaallata ta'e akkasiin godhuu barammas. Waanti beekan hin deeffatanii. Galatu Akka ati nuti bitetti. Kana booda si karadhu. Sobdeetu silumaa kan dhufte jechaadha. Sofa hin fakkeessi. Fakkeessituusi. Maaliif fakkeessita fayyee? Fakkeessituusi. Waa tokko fakkeessi. Samiiriif deemta. Wal jaalattanii jirtanii. Isa dhimma mataa akka barbaaddetti yaaduu dandeessaan Samiiri maayin eenyu akka nama namanne dhiira namanne gootee Usboo Zimbay. Caqasa haa bannaadha. Fakkeeffattu wayi. Eshi bakka. Itu na jaallata ta'e amma nama fuulduratti akkasumatti iyyuu akkasumatti godhatu ture jechaadha. Kaameraa fuulduratti. Kanaafiyyuu anaaf kabajan qabdu nan jaallattu bakka. Kanaafuu na dhiisi bakka. Adaraa eeggee adaraa seeraa na dhiisi. Kana booda namni tokko akka wanni hin jiru. Nura. Bakka akkanaa goonu. Arsee Akkanaa goonu. Arfaa goonu. Dhiifama bakka obboleetti. Haga irratti isinillee darreetti hin jira bakka. Bakka hannichoon naaf deebuudhaaf karoora hin qabdu. Bakka jaala biraa dirqamu deemti. Jireenya aarii eegaluu deemti. Kanaafuu isinillee darre nuraa kiyyattillee darre saa fakki galatoom. Jaalalaatiin fuula kee dhaabbadde ammas. Eshi na dhaggeeffadhu laa. Dhiifama naa godhi. Waan tokko sin kabajee hunda keessan nan kabaja hunda keessan nan jaalladha na dhaggeeffatumti. Sarree an achumatti dhiifaman siif godheen jira garuu anaafati abadan kana booda walitti deebi'uu hin dandeenyu. Maaliif namni akkasii jireenya kiyya keessatti hin barbaachisu. Amma haga xumuraatti murattee. Kanaafiyyuu farree bakka nagaatti amma deemuun barbaade akka isin baay'een sin jaalladha baay'ee isin kabaja amma yoo naatti kan isinitti hunda keessaniyyuu dhiifamanaaf godhaa jechaadha. Ishi balleesseen jira dhiifamanaaf godhaa isinitti iyyuu kiyyaaf farree siifis dhiifama sii godheen jira garuu anaaf dhiifamanaa godhaa. sii godheera Akka bakka jaalala walitti deebi'u. Jireenya keenya akka namatti gadi deebi'u. nama sobduu fakkeessitu wajjin ta'uun barbaade bakka hunda keessan dhiifamanaa godhaa ishee hundi keessan nuuree si kabajee dhufeen jira. Aniin kun kanuma waliin dabarsisaniira kan biraati miti. Sanuma. Nuuree si kabajee amma yoonaa dhufeen jira miti. Kanaafiyyuu dhaabbadhe ammoo na haasofsiisee damti amma garuu deemuu kan barbaada. Dhiifama. Nicho. Bakka dhiifama godha. Oshi bakka na gadhiisa siin godhaa dhiifama. Farrii bakka. Sitti been jira bakka ammas biratti hin barbaadu bakka. Annicho. Awal di sekarang bisa bakka nin deeman dhisi qaba. Ammas geemii na dhisi bakka nin deeman. No yoo firaa dhisi ta'isee bakkaati. Bakka bara amma waan godhuun qabu bara. Amma ni beektaa wanti murteeffadhu. Biyya tanaas gad dhiiseetu moo diradhaafis isii wajji wallabee Isii acha isii sargaraa mara bisu godhe. jechuun Dubartii acha gadhiisuun qabdu na dhaggeeffadhu. Amma yeroo daamee miti suuzii wajjin fa'aa walitti siraarsa. Maali? suuziin asin Suuzii wajjin fa'aa walitti siraarsa. suuziin asin hin ta'u wanni akkasii jaallika. Bakka muka nafarree. Suuziin diina kiyyaa bara mana. Ni maal goonaa? Suuziin nama jaalisi lubbuuti yaabdi yoo dhuftee suuziin Ani kaleessaa siin bakka nama si deeguu miti jee kan hin siin kaleessa. Arkitee akkanuma Annichoon bakka bara abdiin irraa murattee jirti. Garuutu miilarra kufee karadhee rabbii jiijii akkasii miilarra kufee rabbisu daadhu jaalaaf jee akkasii karaddeen. Haa ta'u immoo garuu isin garaana jabaatti na darbitee kufte dhahaan taate. Bakka nuura ammaan tana bara amma furmaata kan qabu. amma maal goona mi'a amma maal goona amma Garuu siis dararee meetis bakka galatoomee jira. gararama saayiba rakkoon qabu ani maaltu na dhibee ni beektaa farri wanti kun sababa kiyya rakkee duraanii sii galee Bakka sababa keetii isinis badii ni qabdi bara. Isinis badii kamii qabdi? Diraamaa jalqaba hayyama siin dalaynee bara. Hayyamaa nichootiin dalaynee bara. Diraamaa waliin dalaynee haa dalagaatti dalayne. Diraamaa halkan isin waraabu zaalama akkas halkan. sirrii amma Hanga saasitii waraabu jiraami? Hojii ma jiraami? Michoota na suusi tana wayii kophaa si jira. Gaafa san keessatti walumaan jiraami? Dhimma biraa waan biraa fudhattee jechuudha. Ciraa shamma fa'aa fidattee kun waan arrabsu kuttee jechuudha. Mana fidattee waan feetaa turtee maarree taatee
ati baalagee cufan arrabsaa turte gartee miree fuuchitti. Isiin bara kan akka ishee aarsullee isiinis haqa qabdi gaa dhugaa dubbachuu. Haqa takka hin qabdu haqaan hin qabne qabdi isiin. Halkan faa manaamin jettee an dubbii halkan isa hanga amma yeroo guyyaa meeqanatti haasofte dhugaan seenee halkan hojii bultan jechuun dhageenyes. Maal jechuudha? Jechuun gaa fiidiyoo waraabaa eegaluutan egaa isin biraa kutee booda fiidiyoo isin waraabee kutee booda halkan hojii turanii manaamin jechuun dhageenya. Namni nama arrabsu nama faarsa. Namni nama arsu namni nama arrabsu dur jirti nama faarsa. Maqaa wanti hin taane nichoon waan bakka na jibbitee narraa murateen na arrabsuu qabdu. Anis garuu silaa jecha achirratti namaan jaalachaa ture garuu nama inni sinaa keessa jiru jetiin kabajuma isiitiif baalagee cuuf kanaan jettee laa'usi. Garuu isii kana boo'e gana waan jaalachaan is dhaabi bakka asirratti. Jaala waan jaalachaan asirratti dhaabi bakka diimeetiin jireenya kee jiraa dobboleessa qiyyaan nagayaan bakka ammoo dhiiriftiin barbaachisaa eebba. Bakka nagayaan na tureetis bakka anima nuraan dhaabbachuu hin danda'u. Farree kanan ta'in gaafannaa. Bakka ammaan tana wallaahi ani jireenya kun na jibbisee jira saayiba kiyya. Mee haa mee yoo akkam goonatti deebinee fayyamtee michoollee. Anichoo moo? Bakka bara anichoon ni beekta. Kaameeraa fuulduratti fakkeeffachuu jiran malee isii fi Samiir marii fitatanii jiran duraan fitatan. Akkaan ani waan biraan jenneef kara biraan yaannee fi kaameeraa fitatanii kaameeraa duratti maamee Samiir si jaalata Samiir si jaalata jettu dhufe. Gaafa dura naafisi wal jaalu warra hedduu nu baase maamee fi Samiir qabadu ta'ani. Amma immoo deebi'anii maameen annichoo fi Samiir wal jaalatan kaameeraa duubatti jechuudha. Iccitii isaanii ani hin dubbanne bara. Waan jiru osoo hin beekuutiin annichoo bara waadaa jaalaa sana akka hin diigamneef akka natti hin deebineef annichoo la kuffee kadhachuu jira bara. Annichoon akka jaalaa keessa jirtu ni beeka Samiir wajjin. Kaameeraa irratti garuu ni fakkeeffachuu jirti jechuudha. Kaameeraa irratti baatee fakkeeffachuu jirti. Itti dhuftee agarta. Okay? Amma viidiyoon jeesan hin gabbaasaa uumaan. Viidiyoo ajaa'ibaa na bira jira. Taannichoon isi waan nama wal jaalatee dabbee ni ammeenyi silleen fadhu. Amma maal goona waan goonu qofa ni. Anama ammas jechuun wanni goonu obboleessa kiyya. Na haaruu qabdi beektaa? Na haaruu qabdi. Ati qofaan na beeka jechuudha akka natti na harre malee isin na haaruu qabdi. Yeroo isin jiru haagiseen isi haame na kabajjee haa dhuftu malee haaruu ni qabdi akka na hartee jeeqa. Waan kana siitu qindeessee na hangatti isin. Sigal. Angaroo kan qindeessee na tana beekte normaalidha. Awwa miti. Bakka mata obboleessa kiyya mataa itti fin dhukkubsin. Keessaa bee baqqaatis. Anis jireenya haariyaan jiraadha obboleessa kiyya bakka jaalawwan jaan dhaabeetiin waanuma dhalaa dubartii jaan hin dhiyaatu gonaan. Qat jeetiin nagaan jireenya kiyya jiraadha. Ni ani bakka firiitiin jiraadha kana booda. Firiitiin jiraadha. Isin jaalisitti akka xalatu kaameeraa irra baaftee Samiir kiyyatti ol fuutee adeemtuuni. Sanumaaf deemanii beektaa? Wanni jaalatti deebisan jechuun Samiir hojii jaalee galu deemti. Amma kana kanatti silaa ku jiru maamee dheettanii mi? Jalqaba. Maamee dee. Sababa maamee dheettanii mi? Maamee. Maamee kana takka dhaabnee qofa dubbisni takka jedhu. Dubbisni amma ni akka nu dhagootisu taate nuti maamee kamalaa. Maamee fi Samiir wal mari'atanii bar na cafeessanii bar. Akkasii mi? Naatti wal mari'ee cafeessanii maamee yeroo sana. Lakki ani wajji namarraa illee waan akkasiin kafaladhe jee yaadu. Duba maali? Duba maali? Jechuun nama jaalala hojii qabdan kan jaalala dhugaa wajjin turtan walitti sifatanii akkana isin goone maameedhaa mi? Maamee dhiisuun qabdu yoo akkas ta'e. Arre itti haji wallahi dhugaa sin jaami wayi michiyoo tana Samiir jalaa fuudhu yoo isin Samiiritti kan deebisu taate jechuudha. Ana kana fakkaatu. Mirkeessiitii haa jaalattu maaltu naan ga'e dirqiidhaan inni jaalladhu jaani jaalatti dirqiin taate bakka asin fadhu naan jette sittiin deebi'u jette. Samiiriif deemti haa jiraattu. Inni amma kana ta'uu hin qabu. Kanatti karaa salphaa ta'etti immoo Samiir dhiisuun qabdu. Arre dhugaa sin jaami yoo dubbii kana maamee akkatti uumee maamee akka si godhu taate ta'eessa. Maameen akkana wali uumee kan akkasii godhu taate ati garuu Samiiriif jecha dhiisuun qabdu. Takka immoo maamee akka inni Samiiriif innis waanis tuma sanatti nutis maamee tumu. Khalaas wali bala bakka hin jiru. Bakka obboleessa kiyyaan mana gaannaa turis naachin dararramini hin deema. Deema qaba anis ni deema. Bakka choo.